Ayyee kam jirtu nagaa fi rarri waaqayyoo lafa jirtaniif ariirtanitti sinaa qaqqabu jenna. Inni yumaanni kamuu baay'ee yeroo waan nama ciggaasisaa fi waan gurra namaatti hin tolle ni dhageenya. Inni yumaanni obbolaan keenya ni xaarranna warra keenya dabarsina yookiin ofii dabarsinadhanii gara biyya hambaa imalu. Imalanii ka'anii garuu kaan jireenya gaarii jiraata, kaan garuu du'eet biyya waliin jiraata. Kanaafiyyuu akkuma darbee yeroo darbees obbolaa keenya gashaate turre. Ammas obboleettiin keenya Zartuu kan jedhamtu godina Shawaa Lixaa aanaa Jalduutti kan dhalattee hojiif gara biyya Dubaay deemtee achitti lubbuu ishee dhabde. Kanaafiyyuu baay'ee nama gaddisiisa. Dhugaa baay'ee nama aarsas nama boochisa. Kanaaf hundumti keessan akka viidiyoo kana argitanii du'it, sheer, koppiliing, riipoosti godhaatii wal biraan nu ga'a. Waaqayyo nagaan sin baase nagaan sin agashu. Maatiin keessan hin gaddin, hin boo'in, mimmaa irraan xaragamin. Gaafa sii baasanii kolfaa geggeessu garuu gaafa fudhatan bu'aa fudhatanii galu. Inni yumaanni waaqayyoo jedhe malee hundiyyuu waan godhan hin qaban. Kanaafi adaraa keessanii waa'ee obboleettii keenya kanarrattis dubbachuudhaaf baay'ee guddaa tokko waan nama aarsudha. Maaliifii waan odeeffamaa jiru of ajjeefte jedhu. Garuu wanti ishiin of ajjeefte hin baramne. Kanaafi hundumti keessan amma ishiin rizaaltiin ba'ee kanaan of ajjeefte jennee reeffa ishii maatiin fudhatanii amma awwaallatanitti hundumti keessan diiwuti koppiliing sheer godhaatii waliin nu ga'a. Obboleettiin keenya kun baay'ee guddaa tokko nama boochisas nama aarsa dhugaa dubbachuuf. Kanaafi kun obboleettii keenyadha. Kun immoo hiriyaashiiti. Hiriyaashis yoo rabbi jedhe waan quba qabu nuun haa ga'u ni waamna ni dhiyeessina. Kanaaf hundumti keessan nu eegaa sinin jedha. Gadda laphee nama cabsu hin nyaannan nama nyaatti. Obboleettiin keenya akkuma si'iiti. Isheenis nan dalagadhettee biyya ormaa dhufte. Garuu osoo isheen kaayyoo ishee galmaan hin gahin karaatti cittee hafte. Obboleettiin keenya kun akkuma si'i nan dalagadhettee biyya Dubaay dhufte. Biyya Dubaay keessatti immoo akkuma dhagaa jirtanii kun ofii ajjeesteedha. Kun mana madaamitti ishee ajjeeseedha. Kun immoo wanta gaammaatti garuu mucayyoon kun wanta isheen duute nagaammaa hin beekamne jechuudha. Kanaaf reeffa ishee immoo biyya galchaa jiru. Dhageessanii jirtan osoo marammaramee mucayyoon kun sababa isheen duuteen hin beekin jechuudha. Adaraa keessa hundumti keessaniyyuu viidiyoo wanta akkanaa kana jechuudha. Hunduma keessaniyyuu boru hunduma keenyarra waan ga'uudha. Hunduma keessaniyyuu sheerii godhaati. Namoota dhimmi kan ilaallatu akkasuma warri Dubaay keessa jirtan ijoolleen Dubaay keessa jirtan walii mirmadhaati. Reeffi mucayyoo kanaa osoo biyya hin galiin marammaramee wanta isheen duutiin beekamuu qaba. Yoo kan ofiifis ajjeeste yoo madaamin ishee ajjeeste ta'e. Kanaaf jennaan nuti carraan keenya maaliif akka ta'e hin beeknu. Waaqayyo immoo jiraa baanii du'aa galuun waaqayyo nurraa haa qabu. Waan jalatti gooftan nurraa haa qabu. Waan akkanaatis waaqayyo nurraa haa dhiisu. Dhugaa waaqayyo jechuudha. Hedduu nama gaddisiisa. Ijoollee odoo yaatanii quufin odoo kaatanii quufin osoo firii ofii lafa hin buufatin akkas ta'an baay'ee nama gaddisiisa. Maatiin ofii laphee nama maatiin ofiillee laphee caba. Maaliif akkatti baanu beekna malee akkatti gallu hin beeknu. Waaqayyoomte nu walii haa ta'u. Waaqayyo kooluu isaan duraa haa qabatu. Harka isaan duraa haa qabatu. Nagaadhaan kan nu baase nagaan biyya keenyatti haa galchu. Mucayyoon kunis akka odeeffannoo garaagaraa obboleettii illee himtee jirti. Akka odeeffannoo garaagaraa irratti miidiyaa garaagaraa irratti dhageenyetti mucayyoon kun duraan saanaa turtee galtee Joordoon waggaa 3 hojjettee galtee gaa'ela ishee gaattee as deebitee immoo ji'a 6 jechuudha Dubaay keessatti. Garuu akka manni tokkoffaa hin taane lammaffaa qayyaraniif lammaffaa sun immoo akka hin taaneefis baay'ee tokko obboleettii isheetti himaa turte jechuudha. Hedduu nama gaddisiisa. Silaa yeroo kana keessatti ol qaqqabuudha. Kan du'a oolchuu qabnu mucayyoo kana sababa ishee moobaayilii harkaa fuudhaniif mucayyoon kun lubbuun ishee darbe. Wanti isheen darbeen immoo garuu hin beekamne ta'a. Dhugaa obboleewwan koo adaraa keessan akkuma yoo waan tokko siin ga'e dafaatii lookishinii waan siin dafaa lookishinii namarratti obboleewwan qabdan irratti argadhaa. Keessattuu ijoolleen maatii sinii hin taane maatiin keessan kan siin caqacaqu taanaan mana sanii dafaatii bahaa. Lubbuu teechan immoo akkanumaan of ajjeesu hin fiigina. Maaliif yoo waan nuti fe'illee si darare lubbuu keessa irratti faradina. Lubbuu matee tanatti faradin baqa. Waan nuti fe'e yoo si cinqeeyyuu lubbuu teetti faradin. Bahuu yaadi. Namni akka si baasu akka namaan sagalee naa ta'a jedhiti namatti dabarfadhu lookeshinii kee namarra darfadhu.
dafii lookshinii kee bilbila illee sirraa fudhachuu danda'a manni badaa taanan jechuudha. Akkuma mucayyoo kana manni badaa ta'e bilbila irraa fudhatan nama warqunnamuu dadhabde silaa warra mucayyoon kun nama argattee yookiin lubbuun isheen darbu ta'a. Waaqayyo haa beeku nuti murteessuu hin dandeenyu waan isheen duutanii hin beekamu. Of tokkoo fi of ajjeestee dhufu tokko madaamni tajjisidhu waan adda addaa jechaa jiru garuu reeffi ishee akka marammaramne biyya galchaa jiru jechuudha. Iddoo marammarame kuni ta'uun qabu mucayyoo kana garaan warraatis akka ciisu marammarame hundumtuu namaayyuu akkasitti beekee yoo wanta isheen duute san beekuu qabanii jechuudha. Innaa maal jechuu barbaada seetanii obboleewwan koo isaan maal seetan yeroo fakkeenyaaf amma gizee mana keessa jirtanii warra sanii jechuudha. Loltan ta'e yookiin immoo isiniif hin taane ta'e manni sun dafaa lookeshiinii ijoollee hiriyoota keessa irratti obboleewwan qabdaa irratti maatii keessa irratti wama ta'e irratti ergadhaa lookeshiinii keessan maaliif bakka gizee tokkicha sagalee qabdee fi akka lookeshiinii sanii namni dhaqee ra'ate iddoo sanii si baasuu danda'u. Maaliif moobaayilii sirraa fudhatu ta'a waan ta'eef kanaaf waan akkasii kana godhadhaa keessattuu ijoollee haarawaa dhuftan biyya haarawaa dhuftan kun waan baay'een beektan dhugaa waaqayyoo jechuudha. Hedduu nama gaddisiisa. Ijoollee baay'eedha kan akkasitti lubbuu isaanii darbaa jiru kan moobaayilii hin qabne meeqatu jira nu biraa jechuudha. Nyaannan tun nama nyaatti mucayyoon kun sar'ana nyaadhaa gaa'ela kiyya gaadhee qoyeen bultii fan jijjiira maatii kiyyan jijjiira jireenya kiyyan jijjiira jetteeti garuu kun akkas ta'e addunyaan tun burreedha. Addunyaan tun fatanaa hedduu qabda. Addunyaan tun immoo gantuudha. Har'a kun osoo holii gadi biyya ormaa keessa fiignu waan taanu hin beeknu jechuudha. Adaraa keessan waaqayyo makadha rabbii waaqayyoon nagaadhaan nu baasee nagaan biyya keenyatti illee nu galchu. Adaraa keessan awwanni isin dhaamu namaallee wallollinaa yooma nama warraa wallolta illee isaanitti illee lollinaa bakka maaliif bakka lubbuu teeti baraaruu yaadi lubbuma teenya baraarree biyya keenyatti galee hiyyummaa keenya hin jiraachuu wayya maaliif boo gaafa hiyyummaa keenya hin jiraanne kana hundaa miti barre maali lubbuun teenya aga waaqayyoo guyyaa hin baate dhuutitti biyya keenyatti hiyyummaa hin jiraachuu hiyyummaan hin jirtu hiyyummaa fayyaa dhaba malee hiyyummaan yoo hojjette bakka kamittuu jijjiiramuu danda'a jechuudha. Garuu immoo nuti waan carraa keenya shamarran biyya arabaa waan akkana nu godheef hin beeknu bara keenyatu kana ta'e bara keenyatu biyya ormaa deemnee akka nuti hojjennu nu taasise hiyyummaa keenyatu nu taasise. Kanaaf adaraa keessa waliif sheerii godhaatee viidiyoo kana reefu poliitii keenya kan akka marammaramee agaruu maramaramin biyya galu jechuudha. Maal akkamitti osoo marammarame osoo mucoontu wanta isheen duuteen hin beekin akkamitti marammaram biyya gala jechuudha osoo marammarame hin marammaramuu jechaa jiran barre osoo marammarin bakki warri jirus achi jiru sun biyya galchaa jiru jedhan qophiidhaaf galchaa jiru jedhan ajaa'iba qabu bara ofii isaaniitti ajjeesanii jechuudha. Innaa dhugaa waaqayyo haa beeku nuti murteessullee hin dandeenyu garuu kan nama aarsaa maaliif har'a mucaan kun waan duute silaa beekamuu qabaa jechuudha. Kanaaf hundumti keessa sagalee walii ta'a. Nuti guyyaa biyyarraa baanu takkaa galu, takkaa maatii dhabu, takkaa ofii keenyaaf dhabuudha. Waaqayyo nagaan nu haa galchu. Yeroo hundumaa waaqayyo keessan kadhaa. Waaqayyomti kan nagaan nu baase nagaan biyya keenyatti nu haa galchu. Dhugaa waaqaa jechuudha. Waaqayyos immoo jiraa baanee du'aa keenya akka hin galle waaqayyo nurraa haa qabu kana. Rabbi maaliif nuti hundi keenya of jijjiirradha malee hundumti ilma namaa kan itti tolee itti bashannanee biyya ormaa dhufu hin jiru. Of jijjiiree maatii kiyya jijjiiree jireenya kee jijjiirra jenneeti malee asitti yookiin immoo nutti toleeti miti kan gadi jennee bulaa jirruuf kan ijoolleen keenya sitti dhiphachaa jiraniif. Kanaaf adaraa keessan yooma namni illee isinii lole of eeggannoo cimaa godhaa maatiin kunillee isinii lole isin jechuu barbaadetti hin deebisinaa isin jedha obboloota koo. Waaqayyoon maatii fi obboleettii keenyas lubbuu shaamaaruu maatiif jajjabina haa kennu nagaan boqadhu.